السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو وردفتو تكينا جرو في صداتين تفتن جلاني أكما تجراتان تجرودا الحمد لله جنة وهمرا كويتشودا الرانتنا أكما سوشال ميديا رديما جرو وبليين كينا حاولي في وبليين كينا كسماس دائما من هيدا سود ربيا كيسة تيجين كما جران حال لسان كيسة جران أكاتا نسان كيسة جران نتلا كما سان هيدا جران سنتي هيدا مني وان جرو في sagalee isaanii ta'uuf dhufe jechuudha. Dararaan lammiilee keenya irra ga'u daran hammaatee itti fufee jira jechuudha. Ka duraanii daran hammaatee itti fufee jira. Namni mana tokko keessatti nama dhibbaan lakkaamu mana gurfaa xiqqoo tana keessatti hidhamee kan nyaanni hin jirre yookaan kan mukayyifni hin jirre oo'an achi keessatti daa'immanii fi haadholii fi dargaggeeyyan abdii boruu achi keessatti miidhamaa jiranii fi sagalee koo dhageessisuu barbaade jechuudha. Tarii sagaleen kiyya kun miidiyaan kiyya xiqqoo ta'uu mala sagaleen kiyya kun immoo nama tokkoof sababa ta'ee namni tokko mana hidhaa keessaa yoo ba'e anaaf gammachuudha jechuudha. Kanaafuu hundi keenyayyuu hanga dandeenyuun miidiyaa qabnu irratti karama hundaanuu feesbuuka ta'ee yuutuub ta'ee tiktook irratti illee haa ta'u sooshaal miidiyaa kam irrattuyyuu baanee sagalee keenya dhageessisuu qabna jechuudha. Maaliif jennaan nutis boru biyya ormaa keessa waan jirruuf nutis waan taanu hin beeknu. Lammiin keenya kun immoo namoota boru biyya bulchuu danda'an ta'uu mala daa'imman lafaa dhufaa ol guddataa kun gaafa boru lammii biyyaaf bu'aa buusuu ta'uu malani yoo bu'aallee buusuu baatan nurraa yoo du'an nu miidhan jechuudha. Qomoo keenya lammii keenya nu guutanii kanaafuu qaamni dhimmi ilaallatu yeroo gabaabaa keessatti itti yaadee lammiilee keenya hidhaa jiran mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti cinqamaa jiran dararamaa jiran nyaataa fi dhugaatii dhabanii akkasumas qaamni isaanii hundi irratti dhukkuba garagaraatiin saaxilamanii dubartoonni achi keessatti meeshaalee isaan barbaachisan hin qabanii rakkoo garagaraatiif saaxilamaa jiran daa'imman du'aa jiran ifin namni du'es kabajaa dhabee feestaalii zubaalaatiin awwaalamaa jira. Kun nurraa dhaabbatuu qaba. Hundi keessanuu akkuma dandeettaniin haala isinii mijaa'een ol baatanii sagalee akka taataniif kabajaan isin gaafadha. Anis hidhaa jira, atis hidhaa jirta, hundi keenyayyuu hidhaa jira. Haga gaafa lammiin keenya hidhaa bu'utti sagaleen keenya addaan cituu hin qabu, itti fufuu qabna. Sagalee keenya dhageessisuu qabna. Kabiraa maalinni lammiin keenya biyya keessattis jiraachuu dadhabee jechuudha. Rakkina baqannee rakkannee dha ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa jechuudha. Waan keenya himameen dhumuu kenna bara baraan rakkoo biyya keessattis rakkoodha. Biyya alallee gaafa ba'ee lammiin keenya kun qurxummiin nyaatame, kun galaanaan nyaatame, kun bineensaan nyaatame, kun dallaalaan ajjeefame karaa irratti waa meeqa danda'ee gaafa bahararra darbee achi ga'ee rizqii barbaadatu dhaqee haadhaaf abbaa ofii qarqaaruuf dhaqee obboleettii ofii niitii ofii abbaa warraa ofii ijoollee ofii guddifachuuf dhaqee achi keessatti rakkinni garagaraa sii qunnamee ta'uufii tufuu cinqaa keessa jirti yookaan akkuma irra jiraattu boruduu maltee jechuudha. Kaleessa du'ee jira ka darbee hin deebu garuu achi keessa jiran kunillee boruduuf deeman jechuudha. Maaliif jennaan namni wantoota jireenyaaf isa barbaachisu hedduu barbaada. Ilmi namaa tokko akkam mee mukayyifa malee nuyi sa'aatii muraasa taa'uu hin dandeenya mana arabaa kana keessatti biyya arabaa kana akkuma waliin beeknu kana jechuudha. Ifin namni sun marti mana tokko keessatti akkasitti cinqamee taa'u miti. Kophaa kan kee gurfaa keessa yoo ta'e hagi mukayyifnoo namarra dhaabatee qaamni namaa ho'ee ruuyi namaa cinqamtu hundi keenya iyyuu hin beekne jechuudha. Liis kanaafuu hundi keenya baanee sagalee haa taanuufi lammiileen keenya gaafa dhuman bo'uun imimmaan qofa bo'uun torbaan tokko u'uu jennee piroofaayilii irra kaa'annee iyyuun homaa bu'aa nuun qabu duraan nuka iyyina nu gaabaqa. Ammoo baanee sagalee haa taanuufi ammoo baanee lammii keenyaaf haa iyyinu manatti galuun qabnu baqa. Keessattuu warroonni miidiyaa gurguddaa qabdan iyyaa fi biliis. Maaliif lammiin keessan kun isan malee homaan qaban. Yoo hundi keenya akkanatti gadi baanee miidiyaan xiqqaa fi guddaan kan iyyuu taate miidiyaaleen gurguddaaleen atteenshinii kennanii fi akka mootummaa Suudi Arabiyaa fi mootummaan Itoophiyaallee lammii fi gara biyyaatti galchuu dhiibbaa garaagaraa irraan ga'uu danda'anii lammiilee keenya rabbiin immoo maneedhaas keessaa isaan haa baasu
haguma dandeettanii akkuma dandeettanii akka amantii keessaniitiin hundi keessaniyyuu du'aa godhaa fi isiniin jedha. Hundi keessanuu baay'ee isin jaaladha, baay'ee immooshin ta'ee jira dhuga rabbii, baay'ee nama guba jechuudha. Haalli lammiileen keenya achi keessatti itti jiraatan jechuudha. Kanaafuu rabbiin cinqaa san keessaa isaanillee baasee nullee haa gammachiisu. Nullee haga gaafa isaan achi keessaa baaniitii hidhaa jirra jechuudha. Homaa gammachuu hin qabnu jechuudha. Nyaanna dhuyna garuu homaa keessi keenya gammachuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu rabbiin achi keessaa isaan haa baasu, nullee nu haa gammachiisu hunda isaanii, lammiilee keenya hunda isaanii baasee nullee haa gammachiisu, nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Akkasumas gabrummaa biyyaa nu baafsitanillee rabbiin dhumatti nurraa haa godhu isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u, hundi keessanii sagalee ta'uu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.